بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إسلام الدنيا رت أرجمتنو أكم جرت نجاك السني أكسم عرفتوني أمن تابرا كواقفتا الشما أكم جرت نجاك السني النجاك تيالة ربي الحمد لله بقرج السني بقربنا قاولتنو دي بسين سنين جدا الرمو قبي أداتو كو سنين قبل فجران سنين جدا إقابل سكيجتو كو جنين غافل ديبي كان غونو تانا Egaa haga tumura qophii viidiyoo kanaatti akka nu faana turtanuu afeerraa kiyyaan isiniin jedha. Egaa dursarratti namoonni haaraan gara chaanaalii kanaa dhuftan like, share, subscribe gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtanu kabajaan isin gaafanna. Namoonni immoo maatii keenya taatanii jirtan like gochuudhaan akka nama baay'ee bira ga'u nuuf taasisaa isiniin jenna. Yoo immoo qophiin kun isinitti tole koomentii irratti naa barreessaa akka qophiin kun itti fufuu fi yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Namoonni waan kana irrattis naa wajjiniin hojjechuudhaaf yookaan na gargaaruu barbaaddanis yaada garaagaraa naaf qooduuf yoo barbaaddanis karaan banaadhaan isiniin jedha. Karaa chaanaala kootii, karaa telegiraamii, karaa messengerii kootiitiinis na quunnamuu dandeessu. Beekumsa qabdan naa kennitanii anis immoo amman beeku walitti editii qindeessee gara viidiyootiin isiniif dhiyeessuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Namoonni bakka garaagaraa jirtanuu akka waan kana irratti waliin hojjennu. Egaa asumaanuu kabajaan isin gaafadha isiniin jecha har'a obboleessi kiyya tokko qabadhee dhufee jira. Egaa obboleessi kiyya yaaminsa kiyya kabajjee gara stuudiyoo kootiitti argamuudhaaf guddaa isaa naaf galatoomi. Jazakumullahu khair siin jechuu barbaada. Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessi kiyya kabajamaa fi jaallatamaa egaa sagantaa guyyaa irratti naaf feeruu keetiif guddaa isaa galatoomi siin jedha. Egaa na kabajjee stuudiyoo keetti naaf feeruu keetiif hedduu galatoomi siin jedha irra deebi'ee atillee jazakallahu khair siin jechuu barbaada. Egaa obboleewwan viidiyoo kana haga xumuraatti ilaalaa like share gochuu fi dagatinaa isiniin jedha. Akka jajjabeestan akka wal bira dhaabbattan dhaamsa kootii isiniin jedha. Egaa kanarraas immoo akka waa barattanu abdii qabna. Nu faana turaa nu wajjin gaafiif deebii kanallee dhaggeeffadhaa irratti hirmaadhaa barnoota walirraa argannaa isiniin jechuu barbaada. Obboleessa kiyya galatoomii gara gaaffii keetiitti dabarfachuu dandeessa. Na gaafachuu siin jechuu barbaada. Gaaffiin tokkoffaanii akkas jedhaa jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. Lolli Uhuditti aanee lolame lola maaliiti? Lolli Uhuditti aanee lolame lola maalii jedhama jechaadha. Gaaffiin tokkoffaan lolli Uhuditti aanee lolame lola maaliiti? Gazwatu Hamra al-Asadii jedhama jechuudha. Gaaffiin kan kenni tokkoffaanii Gazwatul Hamra al-Asadii jedhama jechuudha. Gaalli lola Badirii irratti lolaaf ittiin deemame gaala meeqadha jedha. Gaala meeqatii gara lola Badirii ittiin deemame gaala meeqaa fi farda meeqaa? Farda lamaa fi gaala 70 jechuudha. Gaaffii sadaffaa. Lolli Badirii guyyaa maalii lolame? Lolli Badirii guyyaa maalii lolame? Guyyaa jimaataatii jechuudha. Lolli Badirii kan lolame guyyaa jimaataatii jechuudha. Maashaallah obboleessi kiyya akka jaabaatti illee deebisuu jira. Rabbi sarraa jaallatu. Gaaffii arfaffaa. Baandiraa Aliyyi bin Abi Xaalib radiyallahu anhu baadhatu maal jedhama maqaan isaadha? Baandiraan Aliyyi bin Abi Xaalib baatu maal jedhama? Gaaffii arfaffaa. Unaa waliin jirtuumi wal ta'uu jirra. Biin isaadha Aliqaab jedhamti jechuudha. Alaabaan Aliyyiin baadhatu Aliqaab. Uleen Nabi Muusaa alayhi salaam bishaan meeqa burqisiise? Uleen Nabi Muusaan ittiin dhagaa rukutee muujizaadhaaf kennameef jedhani. Wanti kuni bishaan dhagaa sana keessaa bishaan meeqa burqisiise? Uleen Nabi Muusaan ittiin dhagaa rukute sun bishaan meeqa burqisiise? Daandii karaa meeqaan burqee jechaadha bishaan.
deebiin isaa bishaan 12 jechuudha. Argataan jira natti fakkaata inshallah. Gaaffii shanaffaa Qur'aanni yoom bu'uu eegalee? Qur'aanul Kariim Al-Furqaan Qur'aanni yoomirraa bu'uu jalqabee jedha. Qur'aanni Rabbiin bira kan inni bu'uu jalqabe yoomirraayyuu. Gaaffii isaanii torbaffaan immoo Raamadaana 4 bara 610 akka milaadiitti jechuudha. Nabi Iisaan alayhissalaam gaafa samiirraa bu'uu waggaa meeqa ardii kanarra tura? Nabi Iisaan gaafa ardii samaa irraa gara dachii kanatti dhufee bu'u Dajjaaliin ajjeesuudhaaf gaafa dhufu waggaa meeqa dachee kanarra tura? Gaaffiin 8ffaan waggaa 40 jechuudha kan inni dachee kanarra turu. Akka taarikaatti akkas jedhama waggaa 40 jedhanii kan inni dachee kanarra turu jechuudha. Egaa maashaallah obboleessa keenya jazaakumullahu khair. Gaaffiin si gaafadhee bifa akka gaariitti naa deebisuu jirta. Rabbiin ilmii dhuma hin qabnellee siifa kennuu siin jedha. Akkasumatti itti fufu siin jechuu barbaada sumaanu. Gaaffii ka xumuraa isinitti dheeressu. Gaaffiin kan xumuraa Abubakir kan murtaddii lole hijiraa meeqaati? Abubakir Siddiq radiyallahu anhu kan inni murtaddiidhaan lolaa ture hijiraa meeqaati? Egaa khaliifaa warra arfanii keessaa ni beektu khulafaa Raashidii warri jedhamanu warra shanan mubasharaa keessaa egaa Abubakir Siddiq Rabbiin jannata keessatti walitti nu haa qabu isaanii wajjiniini. Abubakir kan inni murtaddiidhaan lolaa ture hijiraa meeqaati jedha. Hijiraa 11 kan inni itti lolee jechuudha murtaddiidhaan Abubakir hijiraa 11 jechuudha. Sahabaan fidaaka abii wa ummi yaa Rasuulallah ka jedhe yeroo jalqabaatiif sahabaa kamii? Fidaaka abii wa ummi yaa Rasuulallah ka jedhe sahabaan sun maqaan isaa eenyudha jedha. Gaaffiin kan koo kadhuma. Kan gaafa sana ergama rabbiitiin fidaaka abii wa ummii yaa Rasuulallah ka jedhe Sa'd ibn Abi Waqqaas jechaadha. Guyyaan ni jedheen immoo guyyaa lola Uhudiiti. Guyyaa lolli akkaan jabaate sana guyyaa uummata muslimaa irratti lolli jabaate guyyaa sanayyi Sa'd ibn Abi Waqqaas jedhee jechuudha. Waan naaf feertee gaaffii babbareedaa akkasii na gaafatteef jazaa kan kee Rabbiin jannataan siifa deebisuun siin jedha. Obboleessa kiyya akkuma akkasitti itti fuftuu abdiin sirraa qaba. Gama kootiin hedduu tokko sirraa jaalladheen jira. Atis immoo jajjabaattee itti fufuu qabdaa siin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Isinis immoo sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi isiniin jedha hordoftoonni isaadha. Galatooma. Maasha Allah obboleessa kiyya jaallatamaa fi kabajamaa gaaffii sagal gaafatamee bifa gaariidhaan deebisuudhaan maasha Allah gaaffii narra qabadhee dhufee akka ajaa'ibaatti naaf deebisee jira. Egaa sagantaa itti aanuttis immoo bifuma gaaffiif deebii akkasiitiin kanan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Yoo hanqinni jiraates wantan sirreeffachuu qabus yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa. Egaa koomentii keessan nan dubbisaatii. Egaa ilmi namaa kamiyyuu hanqina hin dhabu. Egaa ilma namaati waanan ta'eef dogongora sinuman qaba waan ta'eef waanan sirreeffachuu qabus immoo akka irratti na gargaartanu kabajaaf jaalala isin gaafadha. Namni walirraa waa barata waan ta'eef namni kamiyyuu garaa haadha ofii keessatti miti kan inni baratu. Kanaafiyyuu yoo qophiin kun isinitti tole isinis immoo akka irratti na jajjabeessitanu kabajaan isin gaafadha. Qophii kan kana fakkaatuun qophii babbareedoo isiniif qabadhee kanan dhiyaadhuun ta'a. Egaa barnoonni waa'een gaaffiif deebii kan koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga barnoota guyyaa biraatiin walitti deebinu. Nagaa Rabbii keessanaa jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.